dhaggeeffadhu sittan hima. Warra lallabees gara islaamaatti nama fiduu miti. Warra arrabsees diffeessu waa godhuu miti. Arrabatti nama dhusi jammar. Siigalee ilmi namaa nama taanaan yaada gaarii qabaannaan obboleessa kooti. Akkasittan jiraadha. Garuu nama amantaa keenya tuqe walitti gadi yaanaan hin jenneen yoon jedhes immoo dhugaan qaba. Dhaggeeffadhu gala. Kutamee dhufee dhaggeeffadhu. An viidiyoocha guutuu tokkummaa harka akkaawuntii fuudhee booddee dhaggeeffadhu solan. Si fidee jalqabarraa amma dhumaatti waan anaasee achuma laayiv istiriimii keessa galee si agarsiisuu danda'a tokkummaan akkaawuntii kennaa kenni jedhee. Yookiin immoo mana tokkummaan na xayote achitti baasi jedhee sii baasisuu danda'a. Jetteette warra jettan an amantaa kootiif waardiyyaadha. Lubbuu koo yoon dhabe nan gubu amantaa kootiif elaa dhaggeeffadha. Amantaa kootiif yoon lubbuu koo dhabe waa tokko wanti na qoccoo hin jiru. Nama amantaa koo tuqeen walittiin gadi yaa'a. Kun rakkoo tokko qabu. Soolan amantaa kee xunnaan natti gadi yaatu maatu viidiyoo si hojjechiisa. Gadi yaate sanarratti ishee kana jechuu qabdala. Nama amantii koo tuqeen wal gadi yaana jechuu qabda malee. No walitti gadi yaana kanan jedhe warra maallaqa funaanaa jirutu amantaa keenya xiqqeessiisaara mucaa kana baay'isuudha. Isa jechuu qabda ka isa kana warra birrii kana funaansisaa viidiyoocha yoo finnee siin jedhe amma anaaf sii kan walitti araarsu viidiyoo an dubbadhe san laayiv istiriimicha ija kee duratti banee dubbadhee sinirraa bu'u waliin dubbachuu akkasitti xumurra. Waliin dubbachuu dandeessu Mubaarak. Soolanii ijji waliin dubbachuu dandeessu sin booda elaa amma wantuma muraasa dubbadhaani. Jalqaba irratti amantoonni wanta kana beekuu qabdu. Warreen islaamaa hordofan ilaallata dubbiin kun. Nuti amantii dullaan irraa nama tiksan hin qabnu. Ishee kana dagatina. Waaqa dullaa fudhannee allibee fudhannee namatti baanee irraa nama tiksinus hin qabnu. Dhiifamaa waajii yeroo dubbatu waa xiquun amalaa deebii deebisuun amalaa walitti buunee faca'uu keenyarra dhiiseen deemu. Gorsa kana mana keetti kennaa turte waajii kenni dhaqidhi. Nus immoo waaqayyo si eegu maaliin miliyooniin eegechi keessa hin baanne yoo siin jedhe kelsiin jedhe. Elaa sool kanaafuu annan bu'aa sool maaliif beektaa abbaa amantaa kootitti buute naan jetta sin kabaja waan ta'eef soola. Waajiin maal jedhe amantaa keenya maali gachattaa naan immoo amantaan kee maaliif miliyoonii achi keessaa baasee nu agarsiisu yoo siin jedhe laan hambaan solan miira keessa galee walitti bu'uun barbaadu si wajjiniin nama wal kabajnu viidiyoo hojjechuu kee qirra nan jedhu anaaf sii kanaan dura viidiyoo walitti hojjenne teenye dubbanneerra. Maali waajii wannatti dubbataattu waan amantaa koo tuqumu. Nu amantaa keenya neenna waardiyyaa taane amma kana dura dubbannaa. Mubee qoy. Ishi solan. Qoy mubee waajii waan ati gootu waajii. Amma amantaa musliimaaf kiristaanaa sana dhiisnee mee waa'ee miliyoonii sanarratti akkaataatti ani dura kaa'een jira. Namni balleesse tokko jiraachuu fi biyya ormaa sana keessatti yoo hidhames du'uu jaan qabnee fi gargaaruun barbaachisaadha. Maaliif mubeen abdiin amantaan koo pheenxeedhaan beekta Iyesuus anaaf waaqa. Isin biratti immoo ergamaa ta'uu danda'a. Siigalee kuna waajifaaf beekas. Ani waaqa kooti amman jedhetti mubeen amantaa koo naa kabajuun dirqama keeti. Maaliif amantaa kee akkan sii kabajuuf? Siigalee isaan alaa koomentiidhaan dhufanii yookaanis viidiyoo waraabanii Iyesuus akkas jedhu taanaan ijoolleen musliimaa sirrii miti amantii koo naa kabajaan jiranii amantii isaanii akkamiin hin kabajaa ka jedhu irrattidha kan inni duras haasa'aa ture. Siigalee amma kanaafi mee waajiinis mubeen kan inni haasa'e waa'ee miliyoonii sanarratti. Waajiri maal jara sheekotaa wajjini waliin jedhaa oolu nan nagaa mana kootti waliin jedhaa turani. An humna elaa waajira baafataa humna tuttuquun barbaadu. Tuttuquun barbaadu waajira wal tuttuquun barbaadu. Maaliif? Kanaafuu jala wal tuttuqatitee walii deebiftu likkii walitti himtu jarmaa wajjin fixaa amma dhimma amma soolan irratti viidiyoo hojjette. Elaati waajii koo anii fi mubeeni amantaa kiristaanaas amma kee wanta beeknu hin qabnu innis amantaa musliimaa diippilii wanta keessa beeknu hin qabu wanta dogoggora jiru irratti baanee waan dubbannudha. Warra simmadaalanii faana waa'ee musliimaas warra beekanii waa'ee isa sanaas warra beekanii sintu wal beeka achitti wal falmuu dandeessu. Isa kana keessa hin jirru mee ishee amma akkaawuntiin banamte sanaa jechananii deeggarsa mucaa sanaaf
waa dubbadhe irratti mubeedhaaf deebisiisin jechuudha. Galatoomi. Tolee mubee sanarratti deebisii laadda sana xiqqoo dubbachuun koo namoota miira keessa galche fakkaata. Akkaawuntiin maaliif dhufe yookiis maaliif qarshii walitti qabdan kan jedhu dogoggora nu hubatteeti Mubaarak. Kan nuti obboleessa kana hin gargaarra jennee fi isaan qabaniiru mana keessaa dhannee kaffallee gadi baasnaa jenne miti. Waan isin hubachuu qabdantu jira achirratti. Obboleessi kun qabeenyi isaa saamameera. Bilbila harkaa fuutaniittu. Manni isaa dhabeera. Reebdaniittu. Bor qoricha isa barbaachisa. Afaan hin beeku. Biyya ormaa keessa jira. Namni tuutaan dhaqee mucaa kanaa qaama seeraa maleeyyuu dhaqee miidhaarraan ga'uu yaalee ture. Erga manadhaa galfame immoo abukaatoo barbaachisa. Nama kanaa dubbatu barbaachisaa jechuudha. Namni kun keeyyata seeraan beeku. Kan nuti gargaarreefis lakkii ati dogoggora hin qabdu kottuu gadi beenne gadi baasuudhaan miti. Dogoggora inni godheef keeyyata seeraan isa gaafata. Mubaarak miti ana miti soolan miti. Booksiin dogoggora inni godheef furmaatan ta'u. Sababni isaa aaraan tokko amantoota keessaas kee tokko dhaqee booksii rukutee hawaasa gidduutti maaltu ta'a? Kan nuti barbaannu balleessaa seerri isaa gaafatudha malee isin miti rukutuu reebuu hin dandeessani. Waan isin jettan maan haa ajjeefamuu jettan. No ajjeefamuu hin qabu. Mubaarak isa musliimaa iyyuu kiristaanii tokko ajjeesuu hin qabu. Hin danda'amu, hin eeyyamamuufi. Seera gaafata dogoggora Mubaarakii. Kan nuti jennes nama kana abukaattoon dhaabbatu. Abukaattoon qarshii akka kaffalchiisu beekta Mubaarak. Kaffaltii guddaa gaafata. Hojii isaaniiti. Nama kanaafis haa dubbatamu. Haqni isaa inni jallate maal ta'u haa ilaalamuufi. Hojii immoo hin qabu qabeenya isaa harkaa fudhatameera. Kanaan obboleessi kun maal ta'u? Haa jabaatuudha malee lakki keessa seeraa san gaafatanii jennu seeraa ol miti. Seeraa abboomamanii jiran biyya kam keessattuu. Seerri nurratti aboo qaba. Waaqaa gaditti biyya lafaa keessatti. Kan nuti jenne isa kanaadha malee lakki kottuu gadi ba'e jechuu keenya miti. Sirreeffama isa kanaa qabaachuu qabda Mubaaraki. Amnee gadi baafnaa miti seerri hordofu garuu keessa seeraa sirra ilaaluudha. Lammaffaa mube qoyaan tokko. Lammaffaa Mubaaraki. Garee isaa jettee harkisa deddeebite. Anama dhimma garee keessa illee dhaquun barbaadu. Maal yoo gargaarre immoo tokko inni kiristaana ofiin jedhaa jira. Amaneera. Ilma Oromoo ta'u. Kun maaliif isin aarse? Komii laman sirraa qabaan immoo Mubaarak. Ijoollee nama kana mana isaa cabsan. Mirga isaa sarbanii. Piraavetii isaa dhuunfaa isaa waraabanii. Mana cabsanii seenanii viidiyoo waraabanii maxxansan leenca kennaaf turte gastii gashitee ati. Hawaasa keessatti kun maaluma? Wal dhabiinsa. Xiiqii. Shororkeessummaa jibba facaasa. Hawaasa gidduutti. Wanta kana gochuun silaa isinirraa hin eegamu ture. Dhimma keessan jaallachuu qabachuu dandeessu eeyyen. Dhuunfaatti gootanii fi gaarii ture. Gaafa isin gastii fi irra kana gootan tokkommoo dhaqanii bol qabanoo. Nama tokko manatti cabsanoo. Isas gashitanii qabeenya laattuu fi leenca laattuu fi hawaasa gidduutti maaltu ta'aa jira. Mubaarak namni isa hordofaa. Deebisu. Qo'ee gam tokko. Namoonni isa hordofaa jiran miliyoona tokko ol. Nama kana keessatti qate kiristaanni persentii 20. Oromoodhaan morra caalaan isaanii persentii 95 jennaan sobsiisu. Kan isin aduu ittiin jechaa jirtan immoo ilma Oromooti. Oromummaa walitti qabna yeroo geemii Mubaaraki. Oromiyaa gosa naannolee 11 keessaa nuti tokko yeroo geemii Oromoo naqa qabaa waliin jenna. Gaafa amantiin tokko immoo wallaahi morman sirraa gata waliin jenna. Fageessineetu yaadne gaariidha. Komii lammaffaan isirraa qabu walitti gadi baanaa annati jettu eenyuuf iyyuu walitti gadi baa Mubaarak. Anaabsii asitti gadi hin ba'u dullaa fuudhe kanaan eeyyama amantiin goo. Asitti gadi hin ba'u Mubaarak sodaafuun asitti gadi hin ba'u asi jalaan gora. Sababni isaa yoo asitti gadi ba'etti namitti yookiin asi miidhe ati fira qabda obbolaa qabda. Kanaaf asitti gadi hin ba'u soolaan asitti gadi hin ba'u dullaa kaase ati obboleessa isaati. Ana keettan beeka waan ta'eef. Kanaaf maaf gargaartan kan jedhu deebiin isaa kunooti. Ati immoo gadda maal jetti miira keessa galte kunoo 60 kenneetti. Laachuun kee gaariidha. Garuu ati irra 60 laatte boroo maaltu ta'a? Ijoollee kana gidduutti. Haqa obboleessa keenya yoomiyyuu eegamuu qaba. Seerri dogoggora isaatiif dhiifamarra hin deebi'e yoon ta'e seerri dogoggora isaatii fi murtoota kenna. Garuu haaduu hundi isin jettan never ever ta'uun qabu eessattiyyuu. Namni tokko dogoggora dubbateef seera gaafata malee booksiin gaafachuu hin dandeessani. Dul'aan gaafachuu hin dandeessani. Seerri kana isin eeyyamu hin jiru.
Namni qofa haadhalate hin jiru. Namni fira qaba, gosa qaba. Wanti kun immoo Oromoo gidduutti ta'uu hin qabu. Oromoodhaan tokko dhiiga tokko qabna jechaa dogoggorami tokko dubbatee fi warra akkasiis hin balleessinaa kana goona jechuun dhaabbachuu qabnu gidduudha. Galatoomaa kanuma yaadi qabu. Ayyeetu deebii keerraan eegalaga. Mubee koo xinnoo ishee kan inni itti sii dabadu asirratti warri komeetaateroonni nuti obbolaani sinii galee dhiiga tokko nuti amantaan gargar baanus namni biraatuu dhufee nu jidduu galee unumatu walirra gora. Kanaafiyyuu tasgabbiidhaan sammuu qulqulluudhaan dhaggeeffadhaa aga dandeessan sinii galee xiqqoo isheetti sii dabala kan inni jedhe Mubee waa'ee mucaa kana gargaarra jedhame sanarratti jechuudha. Abdiin jalqabeen sila jidduutti utaalee biraa kute. Abdiin ciisee amantii keenya keessa gara amantii keessanii dhufee zayitni itti nammee har'a atuu irratti hojjettetta viidiyoo wayii waan tokko argeen jira. So har'a ciisee inni ummata musliimaati walitti qarshii sassaabee fi mucaan kun akka fayyuuf sii galee akka inni nama ta'uuf deebi'ee dhaabbatee amantii isaatti cimee amantii namaa utuu hin arrabsin amantii isaa akka inni jabeeffatuu fi yaallachaa jirtu isiniyyuu. So kanaafiyyuu mucaan inni kunis amantii keessan keessaas dhufee balleesseeran balleessinee miti balleessaa isaaf adabbii argachuu qabu hundanii argata. Nutis akkuma ati jettu sana Mubee abdiin jechuudha. Abdiin gulukoosii ishee sana baattatteeti mana hidhaa keessatti yaalamuudha qabdi. Akka seera kiristaanni dhugaadhaan namaa falmuutu kiristaana keessa jiraate. Abukaatoo kee qaxaratteeti mucaan suni akka amantii keenya xiqqeessaa turetti akkuma an keessan har'a hidhame kana nuufillee mucaan suni achi keessatti mana hidhaa sana keessatti ture kan inni gulukoosii isaa waraabbachuu qabu hin jedhaa gaaffii keenya nuu deebisi Mubee. Galatoom kalma abdiirraan gaasa anilaa dhaggeeffadha amantaa bakka bu'ee socho'aa hin jiru. Ati simmoo abbaa amantaa itti nama barbaanne hiriyaa kooti solan wal beenna durii kaafne warra wal kabajaa dhaga'e kabajaa sana dhan balleessinu waa uumameera jenne. Amantaa bakka bu'een ture Mubaarak waan naasee irratti bakka bu'eetan dhufe. Waan tokko sitti himu. Natti fakkaateedhaan hin deemu wanne solan amala koo keessaa namanna nu banne malee natti massalaኝ seedamu sana natti fakkaateedhaan hin deemu. Wanna tamma jette dawaa qaba. Wanna tamma jetti hundi isaa dawaa qaba. Dawaasaa dhibbaan dhibbatti irratti walii galla xumurarra. Deebii walii kenne kaani. Tokkoffaa abdii raggaasaa atamma jetterraan sitti hima. Isa kana alatti muun hin ta'u. Keessattuu Itoophiyaa keessatti sa'aatii kana sa'aatii warri wangeelaa maayikii qabatanii atis ijaan argaa jirtu anis ijaan argaa jiru Finfinnee keessatti ijaan hin argeem soolan. Ija kootiin hin argean. Namni muruu jiraate wal galchi. Gadi ba'ee wangeelli lallabaa jiru. Muslimni gadi ba'ee wal lallabaa jiru. Durkuun hin jiru. Lallabataa jiru bakkee dhaabatee lallabataa jiru keessatti abdii raggaasaa waan amantaa keessan xiqqeessu yookiin immoo amantaa keessan xiqqeessee viidiyoo ofirraa qabaannaan maaliif hadhate dubbachuun barbaachiseera soon. Gaaffiidhaan jechuudha. Ammayyuu yeroon hin darbine viidiyoo sanaan soon dhugaan sitti maal. Viidiyoo sanaan wallaahi himadhaa. Himadhu an abbaa bele soodhaa dhugaa jirtu irraa as dabeechi hin darbu. Amman siin jedheen hin darbine namni kun lubbuun jira. Dhaggeeffadhu lubbuun jira soolan kun jabina kee gaafata. Dhugaan sitti hima soolan. Mee ati abdii raggaasaa seeraan gaafanna jedhi maallaqa walitti qabadhuuti taa'ee gasteera. Mee islaama tokko sheeka tokko gadi ba'ee soolan akkamitti abdii raggaasaa amantaa isaatii beeka. Waan inni balleesse irratti dhugumaan seera biyyattii seera amantaarra darbe amantii kee tuqe taanaan gaafachuu mirga qabdan siin jedha akka nama tokkotti an erga na gaafatte akka amantaa nama amantaa islaamaa hordofu tokkotti an gaafadhu tokko jedhe hin darbine yeroo. Viidiyoo isaa argiteen beektu Iyesuus nama fooniitiin namni jedhee bahee mucaa musliima rifeensa luuccaa qabu tokkooni dhaabee namni akkana jedhu ati viidiyoonni ittiin amantaa keenya xiqqeessu amantaa keenya arrabsu argiteen beektu. Ragaa godhachuun maaliif barbaachise? Ragaasii ta'uu hin danda'an. Maal irrattu? Maaliif jettaa? Amantaa kootiif jedhee turtaane. Qoy. Kiristaanni dhugaan adeemu itti wanni inni dubbatu seeraan. Yani
ما سولان إثيوبيا فكينا في قوي نندي بسيكا إثيوبيا فكينا بيجي شريعة دام بولتوميتي كسيمو كسيمتي بيجي وانجيلان يسبول فمال توميتي أمنو بينوتي بيجي والكتمان أمانتا اتكابا جامي بولشا ماجرو كسيمو كسيمتي كان هابو جنان والله وكا إسلام نمرقا قبو تكريستاني سيمرقا قبا مليون تو أما بيجي غالي نو أمس 2 مليون أتشيبه بيجي غالي أمس قبصون مليونين يسجسو إتو مفوبا كنو سبرتا ستمار وتو سير كينيا بليسا باسي إثيوبيا غالي أمس إثيوبيا سير مرغا أمانتا قوتي كباتي فتشورا أن رتلو جدا سينجا كنو سبرتا بوريفو توكو دي توما باي لما فان واي أبي سيراني مدى ما ديبي سينكا مالي إرجع سلا جتا مثل سير هاي دقة فتة ديبي سوتانا وانا غابا تامي مالي دقة فتشون فيري واجين نمن دبتشيسو سيكالي أنا تودن دامي سولان أجفادو سولان بيس ديبي سكان واي أمانتارت سولان واي أمانتا وانجيلارت ولي تيجي ديانا خنانجدي أمانتا وانجيلا تانان بكا أبوين دبتة ويجرو سنا مچاينجرا يوكي مو نمومار ما يوك أبواتي إفهمن غافت دان ديبي أجفاد Mati video na video sana sirratti dalage adda baasuu qabda si galee walitti gadi yaana gaafa jettu ummata amantaa keenyatu faana gadi walitti yaana jechuu qabda malee ani warra wangeelaati hojiin guddadhe obboleesso fakkeenyaa fi faarfataan Maatiyos mintasnoot kan mattuu jiru mattuu keessa tajaajilaa jiru hojiin bakka tokkotti guddanne waliin baranne ijoolleen naannoo ni beeku jechuudha. Si galee isaan nu waliin guddanne ijoollee musliimaadha wajjin dhalallee guddanne nuti biyya lakki an dhibbaa amantaa amma kana intinaa hin qabu wani isa kana rakkoo